nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu jecha akkam jirtuuf kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota VTV guyyaa har'aa sirna badhaasaa Odaa Award marsaa ja'affaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Egaa badhaasa kanarratti ogummaawwan garaagaraatiin namoota garaagaraatu dorgomee jira jechuudha. Badhaasa kana eenyutu injifata laata kan jedhus immoo kan isin biraan geenyu ta'a. Isinirraa kan eegamu haga xumura qophii keenyaatti waliin turtii taasisu qofaadha. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaa ogeessota kaameraa hunda waliin isin waliin turtii kan taasisu ta'a. Yeroo gaarii nu waliin tura. Olteen nagaa kuni sirna badhaasaa Odaa kan waggaa waggaan maltiimiidiyaa Bashaatu Tolamaariyaam Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa waliin ta'uudhaan artistoota keenya ciccimoo hojii boonsaa hojjetan kan itti hamleessinu kan itti jajjabeessinudha. Kunoo baranas badhaasa Odaa marsaa ja'affaan walitti deebineerra. Galgala kana badhaasawwi kuni badhaasawwan gogaa akaakuu 23 oliin asitti ilaannaa. Keessumaa fulbaana tokko bara 2014 hanga qaammee 5 bara 2014 hojiiwwan hojjetaman keessaatti ogeessaan akkasumas sagaleedhaan caalmaa kan argatan kan badhaasnu ta'a. Baranaa moggaasaa badhaasa Odaa marsaa ja'affaa kana artistii Abbabaa Tasammaatiif yaadannoo taasifneerra. Artist Abbabaa Tasammaa baay'een keessanii yaadattu. Keessumaa weelluusaa Biilee moo Biilee daraaraa garbuu kan jedhuun baay'een keessanii yaadattu. Asiin eebbamaa abbootii gadaatiin sagantaa keenya kan eegallu ta'a. Gara waltajjiitti na gaggeessa. Nan eebbisaa na of galcha. Ayyee hawaa gurraacha garaa garbaalee immoo garaa jaliilaa kan cabsu gumaa nyaanne kan ajjeesnetti hin gaafatamne waaqa boorana gurraacha waaqa boorana awwaaritti waaqa gurraacha garaa garbaa. Waaqa obboroo abbaa kormaa barii abbaa dullachaa kan lafa nagaa oolee lafa nagaa na bulchi. Biyyi biyya nagaa haa ta'u xennaan haa guddatu guddaan biyya irra oolee haa bulu biyyi biyya hayyuu haa ta'u barate qabxii haa argatu hanqotate gootaraa haa gutatu fardi kooraa jala oolee haa bulu saan nokkotee jala oolee haa bulu rimaan haphee haa ta'u kormi cirrii haa ta'u dheedhee haa barbadeessu barbadaan sifa haa ta'u dhugee haa booressu booruun gabbina haa ta'u biyyi biyya nagaa haa ta'u biyya dachee nagaa haa ta'u oromoon malkaa isaarra oolee haa bulu qeessaarra oolee haa bulu kan lafa keenya irratti malkaa keenya irratti biyya keenya nuyi biyya waaqa daangaasaatti nuti dabal waraan namaa jalaa nu baas waraan samaa jalaa nu baas biilamaa jalaa nu baas oromoon biyya kana irratti waaqa isaa qaba kana nagaa godhi waraana jalaa baas afaan keenya tokko godhi mootummaa algaarra walchi bulchi uummata jalatti bulchi biyyi biyya nagaa haa ta'u dachee nagaa haa ta'u ammallee yaa waaqa safa oromoo dachee oromoo qe'ee oromoo dhalaa oromoo nagaa godhi warra sagantaa kana qopheesses waaqa bira dhaabbadhu artistoota oromoos ammas bira dhaabbadhu kallacha godhii mul'is boquu godhii mul'is diina isaanii biyyaa baas biyyi biyya nagaa haa ta'u biyya hodaan abee haa ta'u biyya malkaa shanii haa ta'u biyya ja'an galaan haa ta'u biyya torban kuttaa'ee haa ta'u biyya shanan macaa haa ta'u biyya jaarsaa haa ta'u biyya jaartii haa ta'u barsiisaa waaqa haa ta'u barataanis waaqa haa ta'u biyyi biyya nagaa haa ta'u jaarsi biyyarra oolee haa bulu nus dogoggora jalaa nu baalchi kan balleessine dhiifama nuu godhi biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u kan inaan hir'ise waaqni gadaa shananitti haa guutu gadaan kuufaa qabbin. Ammoo kallattii maan kan deemnu ol kaanee dhaabbannee artistoota keenya bara 2014 sana booddees of biraa dhabne isaaniin kan itti yaadannu ta'a. Kaanee dhaabbannee daqiiqaa tokkoof kadhata qalbii goon. ለአንድ ደቂቃ በዚህ ዓመትም ባለፈው የሚያጣናቸውን አርቲስቶቻችንን በህሊና ጸሎት እናስባለን። Abba biya sirna gada sumambula Abba gada Abba biya sirna gada sumambula Abba gada Abba biya sirna gada sumambula Abba gada Abba biya sirna gada sumambula Waq
waaqa gadiini nama oliini sumaan bullaa sumaan tolla waaqa gadiini nama oliini sumaan bullaa sumaan tolla nagee 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 barabarri alamanni saanamni nagee barabarri alamanni saanamni nagee 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 Ibo Ibak Ibo Ibak Nawamte jalalan lafajiru dufte furate andemte karaanatti cufte garaan kee akka dacha yaanni kee akka samii iddooti na keessina baruun dhabe ani yookaan jibban jedhu yookaanis jaalala yookaan dhiyoon jedhu yookaanis halaala marmaaraa jaalala dhiisee dhufee deema galma dhugaa banii onnee keetiin seenaa hiboo 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 natti taate hiboo sooree koo lubbuu jaalbar mitcubbuu nafeet nambeek kambor akek hibo hibo hibak hibak hibo hibo hibak hibak hibo hibo hibak hibak hibo hibo hibak hibak Oromiyaate balladhu fantaalete mul'adhu dhugaan bule hin sobiin biyyee hin kennin Oromiyaate balladhu fantaalete mul'adhu dhugaan bule hin sobiin biyyee hin kennin biyyee hin kennin biyyee hin kennin biyyee hin kennin biyyee hin kennin
marreda marres ya waqna magarsi Dori marreda marres ya waqna magarsi Sare nada warrabe kuleli sagada Sare nada warrabe kuleli sagada Dori marreda marres ya waqna magarsi Dori marreda marres ya waqna magarsi Sare nada warrabe kuleli sagada Sare nada warrabe kuleli sagada ya papoleo Oh ya papoleo ya papoleo ya papoleo Kali sagalgala ya papoleo ya papoleo Ya galgale situ ya papoleo ya papoleo Sanjira jete ya papoleo ya papoleo Nanja jabe situ ya papoleo ya papoleo ya papoleo ya papoleo ya papoleo ya papoleo Kali sagalgala ya papoleo ya papoleo Ya galgale situ ya papoleo ya papoleo Sanjira jete ya papoleo ya papoleo Nanja jabe situ ya papoleo ya papoleo ya papoleo ya papoleo ya papoleo ya papoleo Abote naqam jaat jaat naqam Abote naqam jaat jaat Sa 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 Dani Shururu ya burtukaneo damawala la benzi butengala 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 Mootii mootota muuziqaa Dooktar kabaja artiist Ali Birraa hundi keenya yuukteessoo keenya irraa kaane isaan kabajna Ali Birra goota keenya Birra 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 Shururu ya burtukaneo damawala la benzi butengala Shururu ya burtukaneo damawala la benzi butengala Shururu manni kenya lamen Shururu olla walu bira Shururu lamen wal jalate Shururu mi anwat tujira Shururu ya burtukaneo damawala la benzi butengala Shururu ya burtukaneo damawala la benzi butengala Shururu ya burtukaneo damawala la benzi butengala
Ingo, Yomi! Before Datin Nufe Hojibon Satijira, Dagana, Yomi. Utada Badasi Oda Marsaja Fan. Amma Mokanatan Sudan, Haswabaganagan Luftani, Akatasis Tufi Gazet Esitu, Bashatu Tolomarian, Kabajaf Jalalan Garolta Jitin Afera. Galati Fachutandema, Odana Ward inni Jafan, Halakanan, Akakopau, Abilen, Namoni Nudegaran, Nuchinat Abetan Bayeda, Isan Galati Fachun Berbada, Banki Sinke, who Munde Famnisa, Ihota Ule, Artin Kenya Muldistu, Numa Kenya, one Hundatau, who Vetetu, Degar so Olana Tassistanif, Galata Gutta, Galchum Berbada. Arrakanan President Banki Sinke Obonuai Magarsa Akasumes Misensota Management Kesan Hunda Degersan of Gotanif Yada Kenya one who at Tanif Nuchnat Abet Tanif Galatoma Jachum Barbada Garaful Duras Baka Hutta Wajingenya Yada Isinjal Kabu Kesani Notice in Ira Anna Akanjane Turtani to Sinisi Hato Wajuman Gudda Chademna Sanachi second time but as Oda Gara Namota Akagauf TV Fana in Hoja Chajra Waga Sadafasati Baye Galate Fachun Barbada Kabajam Tota Kesumota Kenyaf Mati Arti Oromo Kadimam Tota Badafam Tota Chimo Balamaf Afri Amma Ifati Sirni badasa egaluf jedha badasa kanaka naaf kennuuf immoo seenaa gabaabduu isaa sentimen gara waltajjiitti nasni afeera badasa afur waldura duuba nuu kenna baadiyyaatti dhalatee guddate keessumaatti Gujii fiilmii afaan Amaaraa 52 ol irratti taatummaan qooda fudhateera. Filmi wallama haragif የፍቅር ማተም ጀዱ ዳይሬክተር ተውዳን ነመቆጴሴዳ ዶክመንተሪ ፉዳ ፊርማ ኦሮሞ ጉጂ አዲባና ጀዱ ቆጴሴራ የሮዲዮቲስ ሆጂወኔ አፋን ኦሮሞን አስቦፍ ሃሎተ በርባችሶ ጥሙሩረት ያርገማ ውጩ አዳ ኦሮሞ ቢደጋን ዲዛይን ቴ ኡፈቴ ነው ግዱት ከን አርገሙዳ አርቲስት ፋንታ ስንታዮ ከበጃንገሮል ተጂትና ገገሳ Director film Chima Barakumalamaf Kudafri. Director film Chima Bara Dikdamiafuti Kan Injifate Filmi Irkamarra Samuel Soressa Filmi Irkamarra Samuel Soressa Director filmi Chima Barakumalamaf Kudafri Garol Tajitinu Gagesa Samuel Soressa Fantana Mayu Asuna Turta Samini Wan Sitidaga Me Mirake Bekato Kokarinchale Keseta Imsatu Genetoma jecha tokko ton dubbatiin dura waaqni carraa kana naaf kenne guddaa naaf galatoma itti aansuudhaan haga irratti waltajjiin irratti argame tokkotti illee kan hin galateeffatiin hafee ta'e jedhee waltajjii kana eegaa kanan ture harmee koo baay'ee si jaalladhaa. Thank you. Galatu. Itti aansee carraa kana nan argadha jedhee yaanne hojjedheera hamman danda'u garuu dhaamsa tokkoon qaba. Oromoon sabni kun saba guddaadha. Guddinni isaa baay'ina isaarra osoo hin taane beekumsa isaarra jira. Tokkummaa isaarra jira. An bareechee waa tokkoon beeka.
yoo hojjenne yoo waliin taane beekumsi Oromoon qabu kan naannoo isaarra jiru kan inni uumamarraa baree addunyaaf hinga fagoon ilaalina naannoo keessan ilaala please filmii afaan Oromoo irratti baay'ee hojjechuu dandeenya baay'ee hojjedha seenaawwan hojjetaman baay'ee qabna baay'ee dubbachuudhaaf hin dandeenye noof kolchaa galatooma. Best Director Samuel Soressa galatooma. Gaafa hojjettu hojii tokko gaafa hojjettu akka milkooftu yaadaa hojjetta inni dhugaa jirudha. Garuu haala rakkisaa fi ulfaataa keessatti gatiin hojjedheef wanti kun as ga'a jedhee abdiin koo guddaa hin turre. Hojii koo jalqabaadha fiilmii gaafan uummata biraan ga'u. Sadarkaa kanatti jaallatamuun isaa anaan gammachuu guddaa naaf kennee jira. Aartiin Oromoo guddinaaf carraa guddaa qaba. Akkuma Itoophiyaa qofatti otoo hin taane akkuma East Afrikaa kanatti carraan guddachuusa carraa guddaadha. Sababiin isaa afaanichi afaan hojiif mijatudha. Jechoota danuu qaba jechuun isaa yabbuudha. Muuziqaaf hin ta'a fiilmii hojjechuudhaaf carraa guddaa qaba. Mijataadha. Barreeffama baay'eedhaaf baay'ee mijataadha. Jechoota danuu irraan kan ka'e jechuudha. Garuu hamma afaanichi ga'u hojiin afaanichaan hin hojjetamne. Hamma sabichi ga'u hojiin sabichaaf hin hojjetamne. Fiilmiin immoo rakkina gammachuu haala uummanni keessa jiru caalaatti kan beeksisuu fi aadaaf duudhaa saba tokkoo addunyaa biraan kan ga'u gatii ta'eef awaardiin akkasii badhaasni akkasii jiraachuun hojiiwwan akkasii caalaatti amlee fi humna guddaadhaan akka hojjetaman haala mijeessu. Kanaaf pozitiif kan ta'e jijjiirama mul'atu badhaasa fiduu danda'udha. Gara fuulduraadhaan fiilmiin ani barreessiif ofii godha daayireekta gochuuf jedhu taatota filatamee irratti qophaa'amee kan jiru fiilmiin tokko jira gadoo jedha. Yeroo dhiyootti yoo waaqayyo jedhe haalli mijateef wantoonni tokko tokko guutan yeroo dhiyootti baruma kana keessa fiilmii kanaan wal argina jedhee namana. Kanattaan Sudaan siinimaatoogiraafara cimaa bara 2014 badhaasaa Odaa Marsaa Jaafaatti barreeffamaa fiilmii filatamaa bara 2040 kan injifatee fiilmiin du'ee hin duune Alamuu Jimaa barreeffama fiilmii filatamaa bara 2014 Alamuu Jimaa du'ee hin duune hamleedhaan Alex, waan hojjedhiga. Ayyee amma miira jedhu kanatti dhagaamaa jiru dubbachuu illee hin danda'u. Duraan dursee Waaqayyo uuma Waaqni hunda keenya nu uume galanni guddaan isaaf haa ta'u jedha. Guyyaa kana iddoo kana gahee as dhaabbadheetoo badhaasa kanaaf as ga'uu kiyyaaf inni guddaan aarsaa naa kaffalaa kan turan abbaa kiyyaa fi harmee kiyya baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa guddaa dhugaa sirriitti na jiraadha isin hin jedhu. Tuuta garee fiilmii du'ee sin duune badhaasni kun kiyya qofaa miti kan hunda keessaniiti baay'ee sin jaaladha kana caalaa waa hedduu wajjin hojjetanii guddaa na galatooma badhaasinan jaaladha obboleewwan kiyyas maatiiwwan kiyyas warra nu cinaa dhaabbatu hundi keessaniyyuu guddaa na galatooma dhumarrattis badhaasa Odaa Awaard guddaa baay'ee sin kabajna guddaa na galatooma. Alamuu Jimaa naa gaggeessaa. Abdiin qaban ture keessumaayyuu seenaadhaan waa seenaa gaariin kaasedhee immoo yaadatan ture karaa lamaatti mo'achuu kiyyaan immoo dhugaa rabbii amma barbaadiyyuu bagaan itti dadhabeereeran jira baay'ee na toleeraan. Haala kanaan nu jajjabeessuun isaa har'a badhaasa kana argachuun koo sagantaa itaan irratti yookiin immoo hojiiwwan itaan irratti jabaadhee humna naa ta'a kana caala akkan hojjedhuuf hojii manaa naa kennuu ta'a waan ta'eef humna guddaa qaba. Hojii kana caaluun bara dhufu hojii kana caaluun hojii baay'ee fi waan haarattis hojiiwwan haarattis qabadheetan jira waan gaariidhaan dhufnadhee yaadadha. Baay'ee guddaa na galatoomadha isiniin jechaadha kanan guyyaa kana gahee baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa horaa naa bulaadha sin jaaladha hojiin biraatiin immoo sagalee sin naataatan kana caalaa sin jajjabeessaa sin guddisan jedhaan. Siinimaatoogiraafara cimaa bara 2014 badhaasaa Odaa Marsaa Jaafaatti siinimaatoogiraafara fiilmii cimaa bara 2040 kan injifatee fiilmii ergamarraa Iyyoob Admaasuu fiilmii ergamarraa fi
kan bara 2014 Iyyoob Admaasu siinimaatoogiraafara cimaa bara 2014 Iyyoob carraan kun duraan dursee iddoo kana akkan ga'uuf waaqa koon galateeffadhaa takkaa hamilee itti aansuudhaan immoo sirna bareedaa kan akka kanaan haala miidhagaa kanaanii bareechitee kan odeessitee Bashaatuu Maltiimiidiyaa guddaa si galateeffanna. Fiilmiin kunis kallattii garagaraadhaan akka ilaalamee dhumuufis miinaa guddaa kan taphattee gidduu keenyatti argamti. Masarat Dhaabaa please harka keessan hamilee takkaashee. Habriin Construction immoo miinaa guddaa taphatteera kana keessatti guddaa si galateeffannaa abdii galatoomisin jennaa. Itti aansuudhaan immoo fiilmii kun maamulee film productioniidhaan kan hojjetamedha. Maamulee jechuun haadha koodhaa iddoo kana akkan ga'uuf baay'ee na duukaa dhamaatee baay'ee na duukaa dadhabdee sin jaalladhaa naa galatoomii kana caalaa waa jechuu hin danda'u guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Iyyoobiin gara taa'umsa isaatti naa deebisaa jaalalaani faanta tokko si hafee isa dhumaa badhaasna. Editara fiilmii cimaa bara 2014 Iyyoob Admaasu. Editara fiilmii cimaa bara 2014 Iyyoob. Iyyoobiin sila haasa'ee fixeera waan ta'eef amma dabalee carraan kennu hamlee keessaniin garuu naa gaggeessa. Ulfaadhaa. Waan hin eegnetu na mudate. Fiilmicha keessatti immoo siinimaatoogiraafaraaf editaraan kan hirmaadhe. Carraa tokkoyyuu hin eegneen ture garuu carraa lamatu na qaqqabee karaa lamaan isaanii awwaardii kana kaasee baay'ee gammadeera. Gara fuulduraatti hojii babbareedaan hojjedha jedheen abdadhaa. Sababni isaas kun hamilee guddaa waan naa ta'ee jiruu fi gara fuulduraatti immoo cimsee kan kana caalu sababni isaa haala hin mijanne keessatti hojjetame fiilmiin kun xiqqoo ishee rakkisaa ture yeroo nuyi hojjenne naannoo nuyi hojjenne garuu immoo hundumaa keessatti dandamannee hunda isaa dabarsinee yeroo kanaan ga'uu keenyatti baay'ee gammannee jirra. Gara fuulduraatti immoo hojii babbareedaa hojii ciccimaa akkan hojjedhu abdii guddaan qabaachuudha. Akkuma beekamu kun dorgommiidha. Dorgommii kana keessatti immoo cimina guddaa nuuf ta'a jechuudha. Sababni isaas dorgommiin hin jiru yoo ta'e namni tokko ani hamma hin danda'e hojjedhee dhaabuu hin danda'a. Garuu dorgomaan gaafa dhufu immoo isa caalchisee hojjechuu gatii hin danda'uu fi dorgommii nuuf ta'a jechuudha. Jajjabinadha kun immoo aartii keessatti aartii afaan Oromoo keessatti akkuma beekamu kanaan dura badaa hin turre amma immoo wayyee jedhama. Gara fuulduraatti immoo hojii cimaa akka inni ta'u abdii guddaan qaba. Baay'ee gaariidha jedheen abdadha. Gara fuulduraatti hojii fiilmiidhaanis kiliippiidhaanis hojii gaggaariin hojjedha jedheen abdadha. Kanatti aansuudhaan immoo badhaafamaa umrii guutuu Beenishaangul yeroo itti badhaasnu irra geenyeerra itti aanaa hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa kabajamoo obbo Birhaanuu Buxee gara waltajjiitti naafeera. Faiz Abdulqaadir. Faiz Abdulqaadir. Assalamu alaikum. እንደዚህ ምንድን ነው ቋንቋ የምትሰማው? አረበኛ፣ ሱዳንኛ፣ አፋን ኦሮሞስ፣ አማርኛስ? እሺ፣ እዛ ጋር ሽልማቱን መጀመሪያ ፈይዝ አብዱልቃድር የቤኒሻንጉል ተጫዋች
ويبنيا قنقوا أنا زول ما بحري سلامي ببنشانقول وكم سلام ولا باي ورثان قانزيني وفود بيني ببنشانقول أسوسة بلد الخضار والسلام والتنمية وأباي وجيجلين هنقا وأنا بشكر جميع حكومة السلام والله بشكر جميع الإخوة الفيو شكر ما بيجي اللي بزي وشكر بارنا توريزم بيرو بود أو جثلة من الفائدة عبد القادر محمد شكرا أكا تبتوف تري ولي قالون دنديني قبلنا كيف Oromooni hammata dhagaafa jirru sababaani barreen gaddaa Sidaama irraatti nama dhufeef kennineerra amma immoo naannoo Beenishaanguliif kennineerra ka itti aanus Hararii irraatti jira hin taphata se'een muuziqaa dhiyeessa se'een kabajamoo obbo Birhaanuu Budhee gaggeesse ammas si'a lammaffaaf gara waltajjiitti nafeera dhiifama wajjin of golchaati badhaafamaa umrii guutuu Hararii Isaan Abdul Salaam Harira Isaan Abdul Salam. Arake Sharin Amman Asiyoti Nasauda Marsa Jafati. Arki Keshan Isaan Abdul Salam. يتسمحن በመጀመሪያ ያው የፈጠረኝ ፈጣሪ አላህ አልহামዱሊላህ ምስጋና ያቀርባለሁ በመቀጠል ለውዷ ባለቤቴ ያስሚን አባስ እና ልጆቼ ኢሳን ሰብሪን ሱሄይሊ ያስር አማር አብዱሰላም እና ሳልዋ በዙባቸው እንዴ ጥቂት ናቸው ሰባት ናቸው ሌላ ያው ቀጥሎ ለሐረሪ ክልል ባህልና ስፖርት ኃላፊዎች አቶ ተወለደ አብዶሽና እስክንድር አብዱራህማን ምስጋና ያቀርባለሁ በመቀጠል በትልቁ ይሄ ነገር እስከዛሬ ያው የመጀመሪያ መስለኛል የብሔሮችን ያስታወሰን እና ኦዳ ኢንተርቴይንመንት የበሻቱ ኢንተርቴይንመንት ጋዜጠኛ በሻቱን በጣም አመሰግናለሁ ቀጥሎ የሐረሪ ህዝብና መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ነው አመሰግናለሁ ربي مونا موما كان سير جالسي وكمونا موما كان سير جالسي هاتي تينيا تاكا مالتو أدان نباسي هاتي تينيا تاكا مالتو أدان نباسي مالتو أدان نباسي
Rabbi mo namuma kasera jalise Wakamo namuma kasera jalise Hati tenya taka Maltu adanu base Hati tenya taka Maltu adanu base Maltu adanu base Thank you, badhaafama umrii guutuu kan afaan Oromoo nama lama qabnaa ni jalqabaa moggaasa badhaasa Odaa Marsaa jaaffaa kan ta'e artiist Abbabaa Tasammaati. Isa lammaffaa immoo walumaan kan daawwannu ta'a. Aartii muuziqaa afaan Oromoo bara 1952 godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti dhalate. Barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barumsa magaalaa Naqamteetti argamu. Mana barnoota Liiltis Aayiqassoo akkasuma godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti mana barnoota Dajjaazmaach Gabra Egzaabeeritti barate. Badhaafamaan umurii guutuu badhaasa Odaa Marsaa jaaffaa artiist Zarihuun Wadaajoo Goobanaa. Artist Zarihuun Wadaajoo albama kudhanii ol akkasumas weelluu qeenxee yookaan baaqee 120 ol kan hojjete badhaafamaa umurii guutuu badhaasa Odaa Marsaa jaaffaati. Kabajamoo Obbo Nuwaay Magarsaa pirezidantii baankii siiqee as dhufuudhaan badhaasicha kan kennan ta'u haati warraa artist Zarihuun Wadaajoo as gidduu jiru akkasumas obboleetti gara waltajjiitti na gaggeessaa. Artist Zarihuun Wadaajotiif immoo Waaqayyo fayyina kennuufi ammaa kana dhukkubsatee jira. Waaqa kadhadhaafi olaantuu Oromoo fayyaadha. Nagaa jirtu akkam? Zarihuun kaleessa akkasitti waltajjiin inni keessa hin jirre hin bareenne sun lafa sirbisiisu sun irra dhukkubsatee sirra jira. Ta'us immoo ani iddoo isaa dhufeetiin jira. Afaanuma isaatiin galatoomaa. Dhaabbanni kunis haa galatoomu. Isinis uummanni Oromoo hundinuu galatoomaa Rabbi kadhadhaa fi dhibeen isaa dhibee cimtuudha. Itti yaada dhibee isaallee biyya alaa nuun jaanii gaa kana isinumaaf hin dhiisaa galatoomaa jiraadhaa fayyaa ta'a. Adde olaantuu kabajaan gara taa'umsaa isaaniitti naa deebisaa. Asiin asumaan dhiifama. Asiin gidduutti namni biraanis kan dhufu jira waan ta'eef pirezidantiin baankii siiqee waan gabaabaa akka nuun jedhaniif maayikii kennaa. Egaa Bashaattuu Tolamaariyaam Maltiimiidiyaan sagantaa akkanaa kana keessayyuu ifaajjii ciccimoo keessa dabartee marsaa jaaffaadhaan geechee jirti. Nuti hundumtuu immoo bakka jirrutti yoo wal bira dhaabbanne yoo wal gargaarre calaqqisiisaa aadaa keenya baay'ee waggaa dheeraa dhokatee ture babal'isaa guddisaatii dhufna. Baankiin Sinqee akkuma duratti as waltajjii kanarraa ifaa ture sana reefu jalqabaa jirra reefu dhufaa jirra. Yaa ta'u malee maqaa fi aadaa uummata keenyaa qabanne immoo guddaadha. Odaa awwaardii kana qofa odoo hin ta'in artist Zarihuun Wadaajoo biras humna jiruun dhaabbannee jirra jechumaaf waa xiqqoo takka qabnaa galatooma. Asumaan baankiin siiqee maqaa badhaasa Odaa Marsaa jaaffaatiin qopheessee adde olaantuutti ni kennaa. Baankiin siiqee eenya kana hojiitti galuusi artiist Zarihuun Wadaajoodhaaf fayyina guddaa hawwaa. Asumaan waan gumaachee qabaa qarshii 50,000 nu galateeffadha baankii siiqee. Galatoomii adde olaantuun. Asumaan haati warraa
አርቲስት አበባ ተሰማ ኢታገኝ መኮንን ገመዳ አስንብረጋ ኒሮ ሐምሌን አንዶ ሲመጣ አርቲስቶታ ሄዶ ሆረነ ኬሳቲ አርቲስት አበባ ተሰማ ይስተኮና አትወራን አዴታገኝ መኮንን ገመዳ ማሲ ሰርቲፊኬት ቆጳይ ጅራ ኢላቶፊ ሰርቲፊኬቲን ቆጳይ በገከና አርጊተኔ አዴታገኝ መኮንን ገመዳ ጅራተኔ አረሴና ከሰት ደሎኒ ሃራኩን አርቲስት አበባ ተሰማ ያደቹ ደንደኤራ አስማን ቢፈውል ፈካቱን ባኪን ሲቄ አርቲስት አበባ ተሰማ ፍከን ቆጴስ ቀባ ቀርሺ ኩመሸንተማ ሴና ያደኔ ከሌሰ ኬኛ ከሰት ይወረገቲ ባሰን ያደቻ ጀጀቤፈቻ ሴና ሳኔል ካስኔኒምና ባንኪን ሲቄ ይመለሃራን ወጅኒን ጀልቀቤራ ከናፍ ጉዳ ገመና ፊልሚ ፍለተማ በረኩ መለማፍቁ አፍሪ ፊልሚ ፍለተማ በረኩ መለማፍቁ አፍሪ አቶ እስክንድር አብዱራህማን የሐረሪ ባህልና ቅርስ ቢሮ ተወካይ ናቸው። ስለመጡ እናመሰግናለን። እንግዲህ ፖስታውን እዚህ የሚመጣ ሰው ቁቤ እኔ አላግዝም፣ ሁላቸውም ራሳቸው ያነባሉ። ሞክራለሁ ስላሉ እድሉን ሰጠው። ኦዳ መርሳ ጃፋ ቲን ፊልሚ ፊልተማ በራኩም ለማፊ ኹራ ከን እንጅፈቴ ፊልሚ ዱዌስ ሂንዱኒ ፊልሚ ፍለተማ በረኩም ለማፍቁ አፍሪ ዱዌስ ሂንዱኒ ወንክሲያ ፈጀረማ ወልተጂወን ቲያትራ ሄዶረቲ ከውምሰሼ ኦላናቲ ከምርከኔስፍቴዳ ድበርቲ ጭምቱ ወልተጂ ቲያትራ መጋላ ፍንፍኔ ኬሰ ጅረኒፍ ኩታ ብያዶ ሄዶቲ መቃ ጉዳ ቀብዲ ከነቆፋሜት ድራወመወን ገራገራ ረቲ ቤክቱኒ አርቲስት ሀረገወይን አሰፋ ከበጃፍ ጃለላን ገረ ወልተጂትና ገጌሳቲ አስማን በጣሰ ከላቱታ እንግዲህ ሀረግን ዛሬ አፋን ኦሮሞ አስነብባታለሁ። በዚሁ አግዘኝ ካላለች አላግዛትም። ወንደና መጣሽ አልደግርሽ አከመት ሲመተን ከበጃን ሐምሌዳን እናመሰግናለን። ካን እንጅብቴ ፊልሚ ዱኤስ ሂኒን ዱኒ ኢራ ገነት ጌታቸው አቶ ፊልም Kortuka. Maaltu sitti dhaga'ame deeqaa tokko qabdi. Wanti natti dhaga'ame na baay'ee gammadeera. Kanaaf wanti isin irraa sitti naaf kennitan kun imaanaa yookiin imaanaadha kan isin natti kennitanii imaanaa kana akkan galmaan ga'uuf rabbi nafaan haa ta'uun jedha guddaa galatoomaa. Dhageessaniittu. Kan injifate fiilmi finaaniif irra Buruuk Girmaa. Fiilmi finnaafirraa finnaaf fiilmi lammaffaa Biqilaa Asfaawudha. Buruuk Girmaa taatoo cimaa bara 2014 ta'uun injifateera. Hamleen gaggeessaani.
Baruke, Ragamad, Deka Shansi Kenya. Wawal Bekno fi Baiza. Duraan dursa waaqni guddaan galata argatu. Injifachuu kiyyatti hojii manaan fudhadhe. Kan nuti injifannu ogummaan keenya, tokkummaa keenya, jaalala biyyaa, hundee keenya, nageenya keenya hoo cimsuu danda'e, aartiin keenya hoo biyya gaggeessuu danda'e. Kanan goone taanaan dhugaan jiruu fi haalli nurratti irra jiru kun waliin simuu jechuudha. Kanaaf kun nuuf assaayimentii hojii manaa guddaadha jechuudha. Hojii manaa koo fudheeraa ogummaa keenyaan hamma dandeenyu tokkummaa saba keenyaatiif, nageenya biyya keenyaatiif, tokkummaa biyya keenyaatiif, jaalala biyya keenyaatiif hamma dandeenyu haqa irratti dhaabbannee ni hojjanna. Ulfaadhaa galatoomaa biraaf laa. ሀረጊት ተርጎምልኝ ስላለች ይሄኛው ሽልማቱ አሳይመንት ነው ለኔ። ቤት ስራዬን ተቀብያለሁ። ለሀገራችን ፍቅር አንድነት፣ በአንድነት ሆነን አብረን እንስራ በሀገር ፍቅር ብሏል። ከልብ እናመሰግናለን። ሀረግ አሰፋ በጣም የምንወዳት አርቲስት በማክበር ወደ ቦታዋ እንደገና ሸኙልን። ወንቶኒ አከናኩን carraa sadarkaan aartii itti fooyyessuu danda'u uumu waan ta'eef san jechuun immoo sadarkaa biyyaatti aartiin gahee isaa akka taphatuuf carraa guddaa uuma jechuudha. Kanaaf kun akka ta'uuf ogeessonni kaka'umsa addaa akka horataniif carraan guddaa waan uumuuf akka carraa guddaatti ilaalla jechuudha. So wanni kun uumamuu isaatiin baay'een gammadee baruma baraan immoo akkaataan qophii isaatis fooyya'aa dhufeera. Kanaanis baay'ee gammanna. Ammallee waltajjiiwwan akkanaa kun baay'achuu qabu jedheen amana. Ogummaan keenya adagaa gwaaba bal'atoo jenne waltajjiiwwan akkanaa kana baay'isuun dirqama ta'e jechuudha. Kanaaf beekamtiin akkanaa kun immoo daran akka hojjettu, hojii manaa kee sirraan akka hojjettuuf carraa uuma. Aartiin amma sadarkaan irra jiru kun daran fooyya'eetoo tokkummaa, jaalalaa fi nageenya biyyaa tasgabbeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Kanaaf hojiin keenya qabatamaan kan madaalamu sadarkaa ilaalcha hawaasni keenya irra jiruuni, sadarkaa nageenya biyya keenya keessa irra jiruuni, sadarkaa misoomni biyya keenya irra jiruuni jechuudha. So madda sanaan innaa gulaaltu hojii manaa keenya hojjetachaa hin jirru jechuudha. Daran dhugaaf dhaabbannee ogummaa keenyaan fayyadamnee biyya kana jijjiiramatti fuunee deemuu nurraa eegama jechuudha. Kanaaf sadarkaa sanaatti bu'aan inni qabu waa guddaadha. Waan akka laayyootti ilaalamu miti jechuudha. Kanaaf odaa awwaardi qofa osoo hin taane waltajjiiwwan akkanaa kun baay'achuu qabu jedhee namana qulqullinaanis haalaanis baay'atanii deemuu qabu jedhee namana jechuudha. Egaa gara fuulduraatti ani ogummaa kana keessa jira. Kilipiiwwan garaagaraas gama daayirektiingiitti nan hojjedha. Hojiiwwan kalaqa aartiitiin wal qabatan kamirrattu amma hin danda'u saba koo tajaajiluuf qophiidha. Kana sana isin hin jedhu garuu ogummaawwan baay'ee irratti hirmaachaa waan jiruuf gama hundaan waan nurraa eegamu saba keenyaaf kan gumaachinu ta'a jechuudha. Kanattaan Sudaan bara 2014 nama dhageettii olaanaa argate yerootti badhaasnurra geenye irra seenaan nama amma dubbisu kun baay'ee bal'aadha. Yoon irra utaale noof kolchaan jedha gamanumaati. Gaggabaabsee garuu nan kaasa. Akka dhahaa warra Awurooppaa bara 1966 Yuunivarsiitii Finfinnee irraa muummee barnoota seeraan digirii jalqabaa akkasumas Yuunivarsiitii Miskil kan biyya Kaanaadaatti argamu irraa digirii lammaffaa isaanii argataniiru. Bara 1967 irraa eegalee barsiisaa seeraa ta'uurraa ifaajii dhimmoota nageenyaa lammiilee Itoophiyaa akkasumas hooggansummaa gulantaa adda addaa irratti ramadamuun biyyaaf saba isaanii ganna 53 oliif tajaajilaniiru. Imala adda addaa gara Awurooppaa, Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa, Afriikaaf biyyoota baha giddu galeessaa taasisaniin muuxannoo dansaa nama qabanidha. Kana qofaa miti afaan Oromoo, afaan Arabaa, afaan Faransaay fi afaan Amaaraa haalaan ni dubbatu. Abbaa biyyaa Abbaa Joobir ወደ መድረኩ ጋብዙልኝ። አባ ብያ አባ ጆብር ነመ ጉዳዳ ፕሮፋይል ጀባ ነመ ቀበንዳ የሮፈን ገገባብሴ ነመ ደጌቲ ኦላና ቀቡ በዳስና ተሞልተኒ
baga isin nu ga'ee badhaasa Odaa Magarsaa Jaffaa tiini waliinsa dhageettii olaanaa qabu bara 2014 kan injifatee Yoonaas Geetaawun. Few million kudaja all YouTube irraa kan argate. Yoosan Geetaawun. Bullon garuu baheeramne miti hin jedhu harka keessa walitti rukutaa. Bulloonis daamaanis mana hidhaa jiran naannaa bahanii badhaasa yoo garmaaman tolu. Asuma waan sitti dhagaa. Wanti natti dhagahame gammachuudha. Haasaan illee warra beekumsa qabuuf itoo kennamee natti tola. Wanti nan jechuu barbaade duraan dursee Rabbi jiraachisee kanaan nama ga'uuf galannaa ga'u. Itti aansee warreen immoo gammachuu kana akkan argadhuuf ogummaa kana duuba naa ta'an galateeffachuun barbaada. Leencoo Fiqiruu koo daariktara cimaa guddaadhaa galatoomii qindeessaa muuziqaa kanaa Teediimoos ogeessa cimaa guddaadhaa galatoomii fi maatiiwwan koo Geetaawun Likkiisaa akkasumas warreen sagalee sinaa taatan muuziqaa kiyyas daayyattanii fi naa guddiftan isinillee warreen fuuldura jirtan guddaa galatoomaa. Walqeequun bareedaa miti hojii cimsuuf guddisuudha. Wanti xinnoo natti dhaga'amu akkatti as geenyu nuyi fi warra nu faana istiidiyoo kana gugguufaa bulutu beeka. Salphatti as hin geenyu argitanii gammachuu keenyas gadda keenyas muuziqaadhumaan hooqanna. Beekumsas siyaasas barnootas muuziqaadhumaan baranna. Namoonni akka Zariu Wadaajoo uummata Oromoo umrii isaanii guutuu jiraachisuu keessatti gahee taphatan kun umrii kanarratti sagalee afaan baasanii ittiin kadhatan yeroo qabaatan nama hin gaddisiisu. Dhaabbileen Oromoo maqaan keessan guddaa waaqaa gootaniif Zariu Wadaajooti. Sirriitti komadheera. Wanti jechuu barbaadu sinii gala. Baay'een gadde taa'ee baay'een gadde dhugaa baay'ee natti dhagahame. Maaliif Zariu Wadaajoo duuba uummata miliyoona 60tu jira. Kanaaf wanti isaa goonu warreen dhaabbata bashaatuu duuba taatanii ispoonsara taatan Zariu Wadaajoos yoo ispoonsara taatanii nu yaaltan waan guddaadhaa Rabbi isin jaalataa kana dhaamsa dhaamuun barbaada. Yoon balleessina of galchaa. Kitaabonni barreeffamanis kilipiiwwan dhufanis dorgommii yaadaa yeroo hojjetaman qulqullinni isaanii ol ka'aa deema. Agarteerta egaa badhaasumti Odaa kun jalqabee as kitaabonni keessaa kilipiiwwan sirbaa irratti jijjiirama guddaa jira. Namni dorgommii kana yaadaa hojii hojjetaa jechuudha. Qulqullinni isaa akkuma ol ka'aa deemuun ilaalchumti namni afaan keenyaan hojiiwwan hojjetaman ol fagaataa deemuu isaanii irratti qabuyyuu jijjiirama guddaa qabaataa jechuudha. Kanaafuu badhaasni akka kanaa jiraachuun
hojiiwwan dhufan irratti qulqullina guddaa uumaa jedhama. Gara fuulduraatti tarii kitaabni biraas jiraachuu danda'a. Akkuma agartu iskiriiptii fiilmii fi tiyaatiraa keessas nan jira. Tarii gama fiilmii fi gama kitaabaan yoo eegdan gaariidha. Guddaan isaan galateeffadha. Waan natti amananiif imaanaa guddaan irra kaa'anii namni abaluu hojjeteera yeroo siin jedhu hojii biraatiif si kakaasu isaati. Gara fuulduraatti hojii guddaan akka na eeggatu hojii malee guddaan fudhadhe jechuudha. Siidaa kee yaadannoo siidaa keen hirqinfoon na hudhaa yaadaan siidaa gaadaa yaadni na gadadaa gaafan si yaadadhu aliinan baroodaa alal adoodaa aliinan hirqanaa aliinan mirqanaa Gabii ala darbeen cancalaan na hidhaa godhoo kophummaatti leexummaan na hudhaa hogguun si yaadadhu madaa koon dagadhu ani immoo yaadadhu alala alasii laboo abiddasaa kophummaa koo warraa wayyoo ya qorrasaa yaada godoo keessaa ho'a giimii isaa taa'ee qaqqaammachaa alii immoo qorrasaan roqomee naafachaa dhumna koo awwaaleen miidhaa kee ololchaa abjuu bara darbeen abdii bara gareen hafata afaan qabne hafaa gangalachaa seedaanan si yaadaa kaleessa har'aaf kennee har'a boriif laachaa ituun na gingilchaa abdiidhaan ilil gara jabeenya kee gaaf na dhiiftee kaattuu gara laafina koo gaaf manaa baatu godaanni san qabuu madaajiidhaatti hafe afaan saan qaalasii har'as banaatti hafe ijji koo si duukaa karra laalee hafe onnee koo gaafasii ala narraa kaattuu isa dhiiga cophee alas ala deemtuu osoo nama rartuu hoggu suphuuf yaalaa hoggu hodhuuf laalaa ammoo madaa kootiif madeessaa isaa haalaa alati na miirte seedaadhaan gulufaa akkati na miite obsee obsee kufaa qoree seedaa lufaa onnee madaa baachaa barbaacha keef kaachaa hinafuu nan dhufaa karaa dhufaatii koo karaa deemsa keetii na jalaa babbadaa daandiin na gadadaa joormaa baduu keessa argaa kee immoo yaadaa dadhabbii nan aadaa erga adda gallee onnee madaa qabu madaam kukkula dhugaa koo dhokseetan miidhaa keetiin ulaa bariinan bararaa akka allaattii samii alii guyyaa saafaa ammoo halkan cillimii sumaafan hin jooraa joormaa joora qabu hiraananan miiraa siif jechan dadhabu akkicha kaleessaa gaafa waliin jirru gaafa waliif jirru gaafa walii hillee gaafa walii hirru yaadadheen si gaadaa seedaanan si yaadaa har'a boriif dhiisee kaleessan jiraadhaa galaa garee kootii seedaa koon fe'adhaa onnee madaa'ettan madeessaasaa baadhaa jaalala kaleessaan har akka maleessa miidhama koo har'aan burukka dhabeessa ta'ee maraan maraa ituuf tariin lolaa ta'ee jooraan baraa madda madaa kootii sababa isaa haalaa har'as dhufaatii kee eegaan karra laalaa galatoon የቤኒሻንጉል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ወይዘሪት እስኪ አብደላ መካከላችን ስላሉ ከልብ እናመሰግናለን። Weellistoota gareen yookiin cimdiidhaan hojii isaanii kaadhimummaadhaan dhiyaate. Elamoo Abduu Shukurii fi Leencoo Abduu Shukurii. Elamoo Abduu Shukur, Leencoo Abduu Shukur.
Naga Kesa. Irraanuu jettee haasaa gootatee hin beeku asnaa kottuuti miira kee ibsadhu Leenco Abdul Shakur ilmoo Abdul Shakur waliin kan as jiru immoo Leencoodha. Duraan dursee galanii rabbi haa ga'u ani hedduu raappiin godhu hin deemalee haasawuu hin ga'u galatooma raabii barbaadanii Yama! Anis biyyaan qaba biyya caaltu biyya too Oromiyaa uumamaan badhatu handhuura abboodha biyya gootawwanii biyya hayyuu qarra biyya bifloowwanii akkasimi Wallaggaa fi Arsii Baalee fi Harargee Iluu Baabura Jimma Bajifaarii kutaa warra Maddaa Walloo Shawaa jecha wal qoodu haadhiifnu Oromoon tokkicha. Yoona baruu fete Leencoo maqaan kiyyaayi gandalaga harree andhaloonni kiyyaayi hati tomma kiyya shakurri baan kiyyaayi hundee dirree dhawaa ilma nabbaa biyyaayi goota caalu yoosan keenya. Galatoomaa isiniin jaadha gaasoon beeku raappi godhuun beekaa obbees kiyya ilmoo Abdi Shakur yeroodhaaf na bira hin jiru waliin mo'annee galatoomaa. Badhaasa kan lamaan keessaniiti ammas kan Elmam Abdul Shakur immoo fuudhe. Anis takka tureen raap isinii godha. Bu'aa guddaa qaba. Hamilee itti hora. Hedduu waan gaariidha. Barana immoo bashaatu rabbiin umrii haa dheeressu. Hedduu waan addaa qopheessite jechuun hamilee nama horti. Rabbiin umrii haa dheeressu hin jaa. Bashaatu odeessi keenyaaf hojjenna. Hedduu ulfaadhaa galatoomaa warra nu filtaniifis hedduu galatoomaa. Obboleessa kee Elmam Abdul Shakur immoo Najnaa jaachuutu sun kan waliin mo'annee. Weellistuu cimtuu bara 2014 akkanaa badhaasuuf immoo Isaayyaas Bagaashaa Isaayyaas Advertising kabajaan gara waltajjiitti na gaggeessa. Badhaasa Odaa Marsaa Jaafaatiin Natsaannat Sultaan. Natsaannat Sultaan Gurbayyoo. Ani sirbi kun waanuma anaaf sirba kanatti fakkaata yeroo tokko isheetu beeka abbaa sirbee fi jaalalaa fi kabajaa naaf kennitan hundi keessan baay'ee galatoomaa siin jaaladhaa naaf jiraadhu. Xiqqoo nuuf ajajtu irraa xiqqoo natsee. Abonatti tulte gurba maro sinatti tulte gurbayo. Abonatti tulte gurba maro sinatti tulte gurbayo. Jechuun kiyyaa dhugaayoo si galee yaadaan qabu si yaadachuu malee. Kolfaa fi taphni keenatti tolee yaadaan qabu si yaadachuu malee. Baay'ee sin jaalladha. Natsaannat Sultaan guddaa galateeffannaa Isaayyaas Gaashaw Sulfaaden.
baay'ee ammayyeessitee bifa namatti toluunidha kan isheen weellistee Leencoo Fiqiruu immoo gahee olaanaa as keessatti taphateera. Leencaa stuudiyoo amma kennaafi. Leencoo Fiqiruun ganaa baay'ee deema yeroo baay'ee barreessuu yaalee faan dhiisa beekaa qusachuu fedheeni. Mucaa baay'ee ganaa waan guddaan fuuldura isaa jirudha guddaa nutti tola. Kanatti aansee weellistuu haaraa cimtuu yookaan weellisaa haaraa cimaa bara 2014 badhaasa akkanaa kennuuf kanan gara waltajjiitti afeeru badhaasa Odaa bara 2020 muuziqaa kilipii muuziqaa miidhagaatiin kan injifate artist Cool Suree gara waltajjiitti naaf weellistoota haaraa yeroo jalqabaaf bara 2014 keessa hojii isaanii uummata biraan gahan. አዲሱ ከበደ አስናቀ አቡ ጃሉ ሌንጮ ጉዲና ሜሮን ጊርዳ badhaasa Odaa marsa jaaffaatiin weellisaan haaraan cimaan bara 2014 kan injifate Leencoo Guddina. Leencoo Guddina. Obboleessa Leencootti tulluu Leencoon jiraate maal jedha isa jedhu miira isaa ibsa. Otoo abbaan awwaardi jiraate illee baay'ee namatti tola ture. Garuu inni waan as hin jirreefu guddaa galatoomaa. Hin ariifannaa viidiyoo kilipii filatamaa bara 2014 akka nu badhaasu keessumaa weellee qeenxee hedduutiin beektu akkuma koo sororoodha yeroo dhiyootti immoo sagliidhaan waan hedduu nuun jedhee Leencoo Gammachuu waan lama nu badhaasaa viidiyoo kilipii filatamaa bara 2014 akkasumas istuudiyoo viidiyoo muuziqaa filatamaa bara 2014 wal duraa duubaan badhaasa nuu kenna. Kottumee asina bira dhaabbadhu hojjaa walitti safarreen beennu. ቪዲዮ ክሊፕ ፊለተማ በረ 2014 የዓመቱ ምርጥ የሙዚቃ ክሊፕ እጩዎች አዲሱ ከበደ፣ አንዱዓለም ጎሳ፣ እሙ ግርማ፣ ጉቱ አበራ፣ ረመዳን ጭሜሳ badhaasa Odaa marsaa jaaffaatiin viidiyoo kilipii filatamaa bara 2014 kan injifate Guutuu Abarraa. Guutuu Qacarraatee guutuun nu gidduutti argamee jiru. Garuu dhuma viidiyoo dhuma irratti agartan ta'ee muuziqii viidiyoon kun yaadannoon isaa abbootii gadaa karrayyuu akka malee du'aan nu gidduudha dhabamaniif yaadannoo haa ta'u waan jedheef yoo as gidduu jiraate sanuma jedhee waan namanuu fi yaadannoon muuziqii viidiyoo kanaa isaaniif haa ta'u jechuun barbaadanis. Asuma nuu ture mer tana kenna studio video muuziqaa filatamaa bara 2014 Leencaa studio. Amma maatos dhaga'ame Leencoo. Guddaa galatoomaa jechuun barbaada warri sagantaa kana qopheessanii beekamtii kana nu laattanii hojii kana milkeessuu keessatti daariktara ta'uyyuu na duuba warreen jiran kaameraamaanii koo Eliyaas Kabbada editara koo itti badhaafame Iyyoo Badmaasuu kan seenaa kiloozii akkanuma immoo namoota
maqaa keessan asirratti dagadhee viidiyoo kanarratti kallattii adda addaan hirmaattanii hunda keessan guddaa galateeffachuu barbaada. Hojii biraa walitti deemnaa guddaa galatooma. Sirba qeenxee filatamaa bara 2014 ta'uudhaan dorgomtoonni kaadhimummaa badhaasa Odaa Marsaa Jaaffaatiif dhiyaatan. Badhaasa Odaa Marsaa Jaaffattiin Ondaalam Gosaa. Ondaalam Gosaa Gumgume. Ondaalam eenyu biyyatti galee baga nagaan deebitee jedhaanii hamleen kennaa fi Gumgumeen ergaa cimaa waloomaa waan Afrikaa sirriidhamni dhaamsaa. Egaa xiqqoon ulfaata. Akkam jirtu? Nagaadhaa? Hayyee baga nagaan wal arginee dorgommiin ammaa kun hin ulfaataa. Wal moone ton taane wajjin hojjenne gahee sirba Gumgumee keessatti ka bahate Yoosan Geetaawwan isaas jira. Oromsis Abbaa Biyyaa, Teedimoos akkasumas Vision Entertainment ijoolleen hedduun namni hedduun kanarratti hirmaatee jira. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isinillee uummanni Oromoo sagalee waan naa taataniif ulfaadhaa. Hamileen keessan baay'ee nu gargaaraa gara fuulduraa hojii bareedaa akka hojjennuuf ammallee galatoomaa ulfaadhaa. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa halkanaa'eera. Viidiyoo illee filatamaa bara 2014 ta'uudhaan kanneen kaadhimaman. Didi Gaga, DJ Sam, Hawi Kanani, Tzi Habti, Shukri Jamal. Badhaasa Odaa Marsaa Jaaffattiin Shukri Jamal. Shukri Jamal. Vision. Shukri Nutaitin Amsano Dabarsi. Ayyee galatooma warra kiliipiin kun akka bareeduu fi gahee keessan taphattan Shukrii akkasumas Eliyaas Kabbadee daariktara waraabbii irratti editara Deekoo sirba kanaaf galatoomi jedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin nuti sirna badhaasa Odaa Award Marsaa ja'affaa sababeeffachuun isin biraan ga'aa turre kanan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata ture. Egaa qophii keenya kanatti akka gammaddan akka itti bohaaraa turtan akkasumas immoo kan isin filattanillee akka injifate abdii guddaadha kan nuti qabnu. Nu waliin turuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiileen keenyaaf itti fufu qophicha waliin Anayyaantuu Baacaa ogeessota kaameraa hunda waliin ta'uudhaan isin waliin turtii taasiseera. Yeroo gaarii.